Hello. Oi, dhufuutin jira. Si bira gee. Hai. Samiyoon jaaladha jedhu naan maallaqa harkarraa gurti. Way ani haabatu firraa. Akka sadaqaarratti tura seeti moo an jaalasiitiif ni si dubbise. Asumatti ni eeggaddaa gama irraan tana siin deemu. La asumatti ni eeggaddaa gama. Yaa akhi arra sadaqa kadhatu. Karaa kanarra guutee maalu subhaanallah. Nam kuma takka olii kun waa kanneerra. Mutiyyoon tun eegee dadhabee sa'aatii meeqa irraa miti eessuma kana turte yaaboo. Mutiyyoo tana wayii irraa boo. Amma dhuftee kun dhufee mi faamira fayyada. Akkam nagaami? Nagaa. Fayyaa jirta? Fayyaa walla. Milkaana? Maali eessa akka turte hoo? faamira keenya arra wallaahi Usmaan nama gargaaru karaa kanarra turee dhufee bar. Waan akkam faasi kumse muudate immoo irra kadhatti. Arra namni akkanuma karaa dhaabbata maallaqa hiraatiin dhufe siin jiru. Hai maallaqa akkamitti hirte maallaqa nama hartisan yoo fiddee naa kan irra wayyu. Ati keeni qabdaa miree duraanuu gargaarsaa bar kun. Ayyee kalaas. Manni kararra kaan koofii abduuba garagalchee dhaabbata ajaa'ibeetiin. Ayyee. Akkasitti amma biraa dhufe ture. Kaami. Ayyee amma faamira keenyattiin deema. Ayyee. Lolaal raqama kana garteemi. Kanatti galfadhu waan jettees fudhadhuuti. Akkasitti wal quba qabaannaa gamanaa na yaamanii ganda tokkoon dhaqee dhufa. Tamaam kalaas ni taatiiti. Bas yoo mola garra duba mee ammaan tana. Nin dhufa boodaawu. Ni dhufta? Takka siifin dawwala. Ayyee kalaas deemgaa olillee yaanne isaa baala ol yaanne dhiyoo tana. Ayyee hojii jirra. Ayyeetiin. Saahiba. Ahlan. Awo ka. Ol jetteeti maal gulloomte maal ol jetteeti illee nama dubbistu. Awo meedhiisi yaaboo ni cabee gurba. Ni cabee siin jee. Maal si jabse? Akka mootummaa cabeetti hin cabee yaa'u. Maal. Halee isa biyyoon takkasitti kararraan dhaabbachuu ture ni bareeddi beektaa. Ayyee. Mucaa gisee deemtu karaa kana hudduu isii talalaal gamanatti ni beektaa mi waan gamana yoo ni jettisan. Ni beekaa. Hudduu kas godhaa dhuftee gurbaa qalamni isii waan biraa manzaraan isiin kaattuu qarshii kuma meeqas gaa. Dakeetiin arra tana xabbasuun qabayyee gisee isin dhuftu arge. Giseen akkana duubaatu kun bireechi gisee isin dabartee duubaatu kun obbolii joon as garagaltee maallaqa callaa harkarra naannee tuseeta. Callaa ati maallaqa barbaadne ishee barbaadde. Aboona nyaattee siin jee maallaqa harkar akka waan ani siis dagaa kadhadheetti callaa harkarra naannee jee obbolee. Duuba amma karamsi harkaa baafattu. Arras asii yoo deebiten beeku jeetiin asitti eegeetumaan wanni jaajee. Awoo akkasittiin asitti eegu jira akkam goota gaa. Abooga rabbisi yaa baasuti ammas asuma taa'ee tabiraatis dhuftee gisee dubbiste waa harkarra sii keessu ati boodeenumaa tana bartee ati as teessee dhalaaf hin teessu wayii kadhatoo teessu hin jaari. Deem. Asuma taa'ee sadakaa kadhadhu. Deemaa hinaaftu deem. Yaa ofii maali sitti naafaa bitaayees. Awoo dhuftee jirti gaarra har'a kalee hudduu lutti har'aan tan harka lulu jirti. Obboli. Maali ati karbara. Hoodho kalee sadaqaarratti na seeti harkarra wanni maallaqa naanneeta. Maali sababii naa kan nuti maali. Ambar si jaaladheetiin ati natti tolteetiin bara si tuqe malee maallaqa sadaqaa sin kadhanne. Ani yoo maallaqa si kanne guyyatti nama kumaatiin kan namucaa. Sii galuu qaba. Kalee yaadadhu anaa sii achi deemu jirtu. Hani si tuqe maallaqa harkarra naannee. Ani hin yaadadhu guyyatti nama kumaatamaatiin kan na waan ta'eef maallaqaan si kanne galatoominaan jechuu qabda malee deebitee maallaqa naa kan nu qabdu. Galata ambar maallaqa sadaqaa sin kadhanne. An nama dafqa kiyyaan bulu dalagadheetiin bula. Si jaaladheetiin atiin tun naa taatee. Si tuqe malee maallaqa sadaqaa sin kadhanne. Si tuqinaan maallaqa harkarra naanneeteeti kaniin an si'aamu kaatee kutteechu. An dafqa kiyyaan obboleettii iyya bula dalagadhee akka nama jechuu gajjee. Anis akkasuma garuu maallaqa sababni amma naa kanniteef maaliin siin jeeba. Ammoo maallaqa keetiin sii deebise obboleettii xiyya. Siin jaaladhe malee maallaqa hin jaaladhe. Biroo si yaadadhe ati mucaa kaleessanii. Eessanii? Amma si yaadadhe duuba ati akkana dhalaa tuquun qabdu afaaniin na dubbachuu qabda yoo na jaalattu malee. Bakka ni jiraami ariifummaa dhiyyeetiin akkasii duubas tuunuun maallaqa harkarra naanna'itee haatee kutte obboleettii xiyya. An siin jaaladhe malee maallaqa miti maallaqa barbaadde an sii boqonnuu hin danda'ani. Saniifin akkasitti an si dubbise malee maallaqa kadhaadhaaf sin dubbifne obboleettii xiyya garuu immoo wal barnoonni kiyyaaf kayoo sii ta'uu dide haruma nagaatiin hin ta'u hojii malee maallaqa keetti sii deebisee ayyee galatoomiyaa. Brother. Ayyee maal jette?
Mucha dandeettiin ta'e naasaatee jirti ati nama dastuu keetiin dalagatee bulu fakkaata guyyaa san immoo yooniin maallaqa sii kannuu kiyya kalaxa sitte dura dhiifama narraa ta'e. Dhiifama si godheetiin jira rakkoon qabu. Garuu waan takka tanin sii dhaamu jira biraazaa. Hayyee. Yeroo shamara kararra gattee harkaan tuqumti afaaniin itti dubbadhu. Dhugaadhaan illee tun gorsa naa taatee jirti garuu an haala fi amalli kee akkaataan yaani akkaataan kee kun qalamni kee kun naateetiin bas ni jiraami. Harkumaan akkanumas sidee duubaa si dubbise malee. Anilleen takkaan amallee akkasi dubbiseen beeku saniif anilleen duuba godheetiin jira. Rakkoon qabu qilxoo Oromiyaa naan jaan. Anilleen Abdulakiim naan jaani. Wal barnoota gaarii wal barnoonni keenya yaadannoo qabu guyyaa tokko irraa haaso'in. Ayyee akkami bilbila keenyaa kan nuti dandeessa? Guyyaa lammataa asii yoo wal agarre siif hin kenna. Ayyee sa'aatii meeqarratti akka wal agarru sa'aatii. Akkuma tasaa akka guyyaa irraa yoo wal agarre siif hin kenna. Ayyee gaa. Yoo wal argu baanne immoo wal barnoota gaarii. Ayyee.